يا منا اصبر انا في البس سروال جين بيتا اوسي يا بولي تقي قفون كادا افتديب انجول ما غرتي كدراني تدفتنا تبتيتي من انت ابن الغهبان جين بيتا افتح يا ابن الغهبان انجي غوغل بني يا المديك انا نانجي انا غاني سامبر دكو ني ييغان إمي مانكم بكرر على توم بيو كان بوي عمال تردد مالك يا خباتي لما ننتج بدينا أو بوي تنازل فوران نانتي بسن مالك يا تبى بلاش متين بيوم جيت رفدقا مغرب نيجي مغربا إكملني الله أكبر جنما نما مغربا صلاة جرانيتي أحمد عبد الله جعل ميرانا يا ميت أحمد مكان كيا أحمد دين بيقني تكو فين صلاة جاب سي أو إنجيني جمعت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجفتو دا في دعوتو تا فلاحتوب أكم جرتن فلاحتوب فلاح يجو ملكي يجو شغالي ملكي يجو واو ملكي يا ما شاء الله يوتيوب ملكي يجو نجفتو دا في دعوتو دا كينيا أران تناكونو أكلت تريو تاوجين بشنانو فياو جرا Arab Victoria ti ya ajra ya tertigari nuwajin agar ubati tertigari ese ya jar maha terima kasih Arab Victoria Victoria kana apa kota shani moja hawasarat barata turre Arab ja yenne jaibati yani me gaine la radda bafalla shani baracha turre barsisa Jamal Jani nu barsise ganda garadatti wallahi iranja barsisa masha Allah yo asirra nar ke Barsisa sanadun galato fadda galato mirjan Barsisa Jamal atau ini Barsisa ani mo ani yo Abdu to kono Barsi Abdu Barsi Abdu ana mo Barsisa Ibro kajani nun ter Barsisa video kan yo sige galato mil faddu walati warakara na Barsisa turtarra hujira inda ke argudema adille sinta wajisa no wajin turtigari Akasi daawwattoota keenya kun amma imalarra jirra inshallah gisee bakka hara Victoria geenyes sirriitti isin daawwachiifna haga dhumatti nu wajjin tura. Uganda magaalaa Kampala keessa jirra. Kampala irraa karaa Intepe achi Oriyaa jirra makiinaa qabanne. Intepe keenyas kan garteef nu qabee achi nu geessuu deemu maqaan isaa Maame. Ega daawwattoota keenya kun deemaa jirra jaallan keenya kakkaali wajjin akkasitti mee nuuf daawwattoota illee nu bohaarsu wajji bohaarsaa gaaf tokko Somaaliyaa keessatti gaafa Oromoo qophii Somaaliyaa akkasii wal fixu sani iyyaalloon warri imma Itoophiyaatti barachuu jiran warra iskoolaa ari'amee achi dhufe iyyaaloo biyya isaanii nukkaasan akka malee Oromoo as keessa jirtu fixu qabnaa har'a walii galan miskiina Ahmadiin garam deema gaa akka jirtutti iyyaalloon nu bobbaate amma maal waliin jenne warri ooyiruudha warri ooyirota dheedheena warri ooyirota nuti qoon fedhu ooyiruu jalaa bade waan ta'eef ammoo kun ammoo argaa teenya fedhu beektaa amma nutuma miskiinaa wali dhufee maal mari'anne nuti bakka takka yoo dhumna bakka takka firraa deebisuu qabnaan kan dandeenyutti jenneeti hundinuu wal mari'annee bikka hunda wali dhufnee nama 30 olii bikka takka dhufnee rafu jirra. Baatirii haar ala rafani beektaa Somaaliyaa sana manaan galko ne waan ta'eef ala rafani beektaa muka tokko jala wali geenyeeti nama hedduudhaan osoo rafu jiru horaa gurguddaa kanaas qopheeffannee ifaa tiree haara kana bira keenye galgala hoggaara fuudhee misan onneen teenye hoo biraati beektaa hoggaara fuudhee rafnee halkan keessa zaata haateen beeknu bakka takka irra dhufan qawwee gurratanii mucaa tokko xarafa jira Abdurrahman Jimmaa jedhanii mucaa sayyaa rabbi tiyaatoo bika jirutti xarafaan rafe namutu mobaayila keenya ammas carqatti marreetti citaa keessa keenya jira karaa rameeffannee duraanu akka yaa dhufanii nutuma maattu maali isaanumaan nurraa guruu ta'a dhufeeti hoggaa mucaa xarafaan irraa uleedhaan lafa jiib godhan jedhee taayyansa onneen galgala rafneen bakka tana kottee tereeka bika kana keenye tereeka facaafnee namuu fiigicha irra keenye halkan keessa ozoori namu gargar facee amma ano ijoollee Oromooti jeetiin fiigaa dhaqee aboo eessa jirtan jedhee beektaa hoddaa isaanii garatti jedhaa siin fiige mas
namni kun gizee ni firfate qoree Soomalee lafa qoree tana qoree ijaaraa tana caccabsaa qulqullee qoreenis takka nama waraantu booda keessa ijoolleen nu dadhabdeeti nu dhabdee kutte edaanu amma ganaa isaanii jeen namuutu callisee oriya hoggaa fiigaanii fi walitti dhufne dukkana halkanii namuutu Soomaalee de jennee kunis asumaan baqata kunis asumaan baqata hoggaa wal arge halkan guutuu ifumaa wal baqachaa wal bullee dura booda keessa hoggaa jabaattu wal yaabne maqaa abalu jennee wal yaabne oo jenne namu bika bika asumaa walitti aziyaan dibal kan ifumaa wal dhiisaa bullee waraan mataan kan isaa daga halkan guutuu ifumaa wal dhiisaa bullee ayyaay oo mashakkaa waan akkasii rabbi sin irraa qabu aamin 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 akkasii kana gatti nudo debeda bira abramo tabira yamanitti matuni ayye halkan jimaa halkan kabbana hamtu akka jira beeta kabbana sare ajjeeftu tana jira ayye badagaayoon fi kabbana tana deessitee raftee jimaa kanaatti silaa gurti namtichi rasaa sarun sindi sobbaan oruudha jima kamalee fedhani eegaa buluun dirqama dalagaatee waan taateef ana kabbana tana keessa bulee kilaash qabattee bulta beeta oruudha tana keessa ana kabbana keessa bulee laafatee subii salaatee gachiise ayye huutiidhaa fi alqaa'idaa wallolu jira namtichi an bira dalaguun alqaa'idaadha ana uffata firraa yaasee dindilibsii guddaa tokko jira kabbanaa jala seenee uffatee anumaa shilimse waraanni dhufee hulaana dheeduu hulaana diida goo huna godhan maal seenan namticha oruu tanaa seenan isaan namtichi kun alqaa'ida yaa isaan dha'u jiru anjoolluma gartee akka duraanitti dhuftee na taphatti jeeti mana anta ibn al-gahabaan jeene beekta maal jechuun eenyuati ilma diqaalaa jeetiin qawweeti shaka godhe beekta ijoolleedhaan seelaa la wallahi iftaa yaa ibn al-gahabaan naan jee bani yaa ilma diqaalaa naan jee ammarri fadde diba yaa mana isbir ana fi ilbisir waliin jeene beekta obsi yaa boleessa kiyya qofoon kaaddaa iftaa dib ifta ya min al-gaba ulan tunadi dalam mata kana kasir ga jita ya bule zaka ya khufman ka da dapat amma wai wata senega in rebra rabote amma ay kullu jira ay jollen se bara rabote jira min bare salla ay la ba gane so ko mana anta an jollen se bara kasene amma antana boyu min tabe gana do ni tenya amma ci ogane fe no labanu akashin birro qabi ala naga darbe ode fatash madrasa qiya mobile qiya fata warana to ko kan namti ci khadu jira sen fani fugurani mobile qiya se fode amma si qabani gada qawwet ijazna ra fodani khilash kanen rasasa kanen firash la qadu jira tirfe da ka tar rafe ayye kana ni guran kisha guratan rasasa nan tiyan ci fadde san ga qabani to khilaj fargi jere ne makana na darbani khilaj fargi jere ne kono lal wariyani sawajin nu da bula jeneti abo narakisani lubbu keensan nagalchin waraanni kun beeta akka biyya teenyaatti hedduu garan jabaatanii laakiin wayyaadha kana kun biyya teenyaa seetti rifadhe sheekariyaa jeniiti akka abbaa gadaa nuti jennu kana ajajaa isaanii guddan geessan isin eenyu anoggaan isan bira dhaqu ni yeegaan imimmaan kun bakka irraa dhufee hundi yookaan boo'ee ammaal ture dhaga maallaqa kiyya kabaatii lamaan namticha bida jira qawwee tanaas yoo fuudhannaan deebisan maallaqa kiyyaas dhabe bilaash mattiin deemi jeetii rifadhe gaan isin eenyu tooruu dhaqaa isin miskina dararaa isin hin jeejee lolee narra soota tumsa argadde amma ani kasin naa tumsinaan dirankaatiin boo'ee boona tolee imimmaan ay tumsa argadde miyee akka bochisu godhe dara kan darankaa boona ban namni gizee muddamee tumsa argate gammachuun si bochifti wallahi namni gadda qofaaf hin boo'u beek gammachuun itti si bochiftu jira beek gisee namni gara kee godhe si dubbate nama si tumsu gizee argate si rakkate gammachuun sun imimmaan si raaboo bika dhufee hin beeyotu ammachi mana hidhaa nageessane narraan oolle garuu achi ana amma makariiba hidhatee nama hedduu wajjin sheekotii gurguddoo tana hojii dhabnee ciira hoggaan handa kun na rifatanii haaluma balleessitee ati sirri fidannaan jenna akkanattiin qabameen jeeni keessanii nimee fi amma ni teenye guyyaa guutuu ni oolle mana qabbanaa tokko keessa na hidhanii nu hidhanii makariibni gee makariiba iqaammannee Allahu akbar jennee ma numa makariiba salaatu jiraniiti Ahmad Abdallaa jegalmee irraa na yaame beekta Ahmad maqaan kiyya Ahmadinis beekanii tikko fin salata cabse o injine gammachu kai Allahu akbar ayo gammachu nan gammate guyyaa guutuu beekta galmeen takkan dubbatu he da guyyaa abbaan andala gubsuni guddaa isaanii dawwale miskiin ooyiruu na dalagu jiru wanni qabdanii fi injirtu je sheekariyaa jenneeti abbaan gadaa sun amma guddaan akkanatti immanti abbaa gadaa jennu sanii wal dhagaan ummanni kabajaa keessa imaamaa lafa olii keenyaan imaamaa san biran kutan seerri isaanii yookaan waraansillee qomarraa mudhii irraa qabu baasee kanuma wallola
mudhii imaamaa fuudhee miila jala olii keenyaan waan uummata keenyaaf isaan gargar godhu achi bira sittiin gootu kan fedhallee lolaa qabaatan guyyaa sheeqaariyaan akkasii kadhachaa narraa oolee maallaqa hanqa tokko kannee fi amma ganaa narraa dhumtee cina baasuudha yaa'anii beekta. Ahmad Abdallaa naan jibeeta laal salaata san dirqiidhaan fixadhe duuba Salaata cabsitee waan salaata cabsuu fi garuu cabsine rabbumaan na baase achirraa waggaan booraa saasni ka'ee qaatu fardaa keessi jiran jiran rasaa san qasin jeeni qaittiin hime calla keessaa guuree rasaasa fuudhannaaf kenne achiin fuudhee ganda galee hoggaan ooyiruu dhaqu rasaasa waan qabu bakka takka keessaa sami fixeetiin firraa qawwee galche fitana qabdanii jee Samii keessa dhohitee hogganaa ooyiruutti jeggalee mi gizeen ooyiruu galee leencaa bara gizee jeeqabanii naan kutanii na keessaa qottee badanii ay dirreetti jeggalee isheetiin ishaayi boodaan galee beektaa miilaanti qorrachirraa rasaasa kiyya bilaa maallaqa faana qiyyaan hin faana bitadhe beektaa rasaasa. Rasaasa kana waa lamaaf dhaanii beektaa beektee jirta. Akka gaafa ilmoo dhalate. Akka immoo gaafa fuudhan. Ayyee. Malamee sanaaf dhaani. Ati amma lubbuu ta'e baraaruu teessaniif. Egaa daawwattoota keenya akkuma nuti bu'aaru jiru kana bu'aaru jirtan jennee abdii isinirraa qabna. Maal jetta too bu'aartii sanarratti? Maashaallah bareeddudha. Namni beektaa biyya hedduu keessa deddeeme. Mudannoo hedduu qaba. Goofata bareedaa nu dhiyeesse maashaallah. Akkuma jaan sani bara kutaa sagal qara warra biyya sagal baruu hojii jaan isa. Akka malee akka torba moo biyya torba akkas. Kitaaba torba barachuurra biyya torba deemanii akkasitti baruu sanii turre wayya. Daawwachuu turre wayya. Deddeemuun kun waa itti nama barsiisa. Biyya lama amma biyya lama deemeetiin jira. Haa ta'u mudannoo qabdu. Abdurrahman Jimmaa Sumaanoo yoo ni Mudannoo qaba. Waa'ee hedduu deemini. Mudannoo qabu. Abdurrahman Jimmaa Sumaanoo salaamu alaikum jennaan gaayoo Sumaanoo nu arge rabbiin fiidoo dara biraan ga'e. Abdurrahman Jimmaa Abdurrahman gaara mul'ataa bojoollee. Abdurrahman amma naannoodhaan waliin yaamna beektaa rakkoon keenya gaafasanii maqaa abbaa waliin gaafannu abaluu naannoo nama sanitti yaamna Abdurrahman Jimmaa Abdurrahman gaara mul'ataa jennee. Jamal Wallaggaa jeniiti Jamal so warra gaara mul'ataatiin warra Wallagga gareetaa Jamal Wallaggaa ijoollee ajaa'ibaa takka ta'u wajjin somaaliyaa keessa re'ee qalannee nyaachaa turre re'ee bitannee gizee baatiin dalaynu gaa baatiirraa maallaqa fudhanna beektaa baatiirraa re'ee nyaachuu koo waajibaa fira gooneeti warri re'ee qaqqaloo ana gaafa sanitti gaafatamaa re'ee hammataarraa muraadha ana yaaman ijoolleen ni sodaatti ana kana dhiiga na goona foon kanaaf gubba fanniseetiin foon kana gizeen fincaanii deemu foon kana taakka lama lakkaaweetiin deemaa tokko katu gani gartan jeetini hangam fincaanii deemu foon tuqinaa jeetiin biraa deema kanatti adurree sirraa eegaayyee ijoollee sana Sumaanoo assalaamu alaikum jennaan Taatee egaa warri saahiba Ahmadiin Masii beekaniif moo maqaa biraa qabu? amma kalaas naan jedhanii maqaan kiyya hedduudha. Ayyee warri amma kalaas beektan hundi keessanuu warri yeroo isaan waliin turtan tarii viidiyoo tana akka tasaa argitan akkasuma daawwattoota keenya sabiskiraayib laayik sheer gochuu isin dagatiin Somaalee Garawwee magaalaa Garawweedha bo'aame bakka jedhamtu Sumaanoo ammallee Rabbaablee Laandheer ijoollee achi jirtan bakka guyyaa kana geessan isiniin jenna. warri gaafsan gaatii argitee yoo jiran illee warra chiiru nama maal jedhu nama yaatee jirti warra bo'aamee sanichi guyyaa tara lamadaa deebi'eetiin ichi Oromoo fi Somaalee wallolee yaasan jirichi keessa Jabuutii yaasanii waram Homani ammaatanii hin jirtu Garawwee san keessa sanuu miilaaniin baafadhe Garawwee san keessa. Si daawwattoota keenya agadumatti waliin tura ammallee deemaa jirran wajjin bashannanaa sabiskiraayib gochuun dagatina. Daawwattoota keenya kabajamoo warri hangammaan waliin turtan kun warra Viiktooriyaa xaraba isaa bira keenya jirra. Isin daawwachiifne inni akkasuma ganaa keessa seenaa bara. Kolkoloo. Egaa kun olaan daawwattoota keenya har'a Viiktooriyaa kan waraqaa irratti barataa turre har'a bira keenya jirra kun olaan daawwadhaame. Har'a Viiktooriyaa. Aha. Har'a Viiktooriyaa jechuun kana olaan akkatti lolula bahara. Yeroo kana gaamma warri bahara deemaa ture warri kana. Dal, aku kok. Bishaan kun yookaan fi nama arge kana lola bishaan kun nama nyaata mayo Singapore onna nuti. Gamanya cubarensa. Aku bishaan di Jawa berensa. Lala wallahi durana kanatti lolu. Lala wallahi bakka inni dhufa lala. Simannatee nyaafi bar. Nuti as keenyatti ol dabalee bara akkan ture durani. Simannatee nyaafi jira. Kun walaala hawaasa amma xaraba isaa jirra gara walakkaa isaa amma ni laalla jennee bira keenyaan gabbuune agar wanti tooni firaashinaa
deemna galatoomaa ulfaadhaaf. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kunoo Hara Victoria bira baararra yaabbachuu deemna yoo bannees lakkoofsa kanaan nu barbaada. Baarri kun Liibiyaati moo Yaman? Baarri moo? Baarri ka Ugaandaati laki. Ugaandaati. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kunoo Hara Victoria akkuma isin argitan kana akkana lolu jira. Hara Victoria kana fakkaata akkana achi galbii waan alani. Kabajamtoota keenya falaatu subscribe gochuu hin dagatina. Subscribe, like, share, comment gochuudhaan yaada keessanis nuuf laaddaadha. Hara Victoria kana fakkaata amma seenneeti gaa daakuu deemna irra. Video biraatiin waliin deebinutti nagaan nuuf tura galatoomaa ulfaadhaa. Assalamu alaikum.